akkam jirtu fayyadisni ani nagaa godha haras video haaraa tokko isinii qabadheen dhiyaadheera innis maali defragmentidha defragmentiin maaloo ittiin computera keenya speed up goonu keessaa tokkodha inni kunis yeroo baay'ee videoon koo kan xiyyeeffatu built-in application irrattidha sababiin isaas baay'inaan irra jireessi uummata keenya internetii biyya keenya kan irratti xiqqoo beekamaadha waan walii galluudha argachuu hin dandeenyu application barbaanne yeroo barbaannetti download gochuu wanti nu rakkisuuf built-in application irratti xiyyeeffachuun dirqama nuuf ta'a jechuudha. Kana defragmentiinis bifa ittiin kompiyuutera keenya speed up goonudha. Innis maal godha? Tokko hard disk keenya arrange nu godha wantoota hard disk keenya keessa jiran walitti akka isaan shrink nu ta'an godha. Inni lammaffaan immoo walitti tokkummeessu data nuti qabnu walitti tokkummeessu beekaa keessa akka isaan maal jechuun maal akka hin jedhuun beeku akka isaan bittinaan hin teenye dharra kee yeroo beekaa ani hin dhagaye ingiliffaan wanti xiqqoo afaan oromootti hiiku isaatiin rakkise akka isaan bittinaan hard disk keenya beekaa browsing system isa akka isaan biizing goonedha inni gargaaru innis akkasidha. Si kan keessa galla tools property jenna kana wadatti kana disk claimna kana yeroo darbe isinitti agarsiiseen ture narraammoo kana irratti xiyyeeffata optimization idha kana maadha systemiin ku sirra kan inni jiru kana sirra kan jiru kana optimize gochuun isa kana irratti jedhu kana dhufeen analysis an godha analysis godha erganii fititi setting isaan jijjiira kana yeroo kam kan analysis godha daily weekly monthly am barbaanne filannoo keenya keewwanna achi kan system keenya siidha kan barbaachisan system si narrattu keenya kan sookee jedhan keessaa asan dhufa analysis an godha ana godhamu tuttuneena ana kilo goni keessaa baan aye kiftiin galatu ምንድነው አንተ